nuti dhaamsa gabaabduu qabna jiraattonni magaalaa Sumaalaandii keessa jiraannu akkasumas naannawa Hargeysaatii wal qabatee sababa hulaa galaanaa mootummaan keenya Dr. Abiy Ahmed hulaa galaanaa mootummaa Sumaalaandiitiin waliin mallatteessaniif cunqursaan hamaa jiraattota magaalaa kana keessa jiraataniif akka irratti deemaa jiru isin beeksifna jechuu barbaanneeti. Dhimmi kun immoo dhimma shororkeessummaa lubbuu namaatiif waan deemamaa jiruuf baay'ee akkaan ulfaataa akka ta'e uummanni Oromootis akka nu dhageettan guyyaa 7 ji'a 1/2024 jiraattota magaalaa Booramaa keessa jiraatan keessattuu guyyaa edaa halkan sa'aatii 3 irraa kaasanii shidaala irratti naqanii mana isaan keessa jiraatanii fi haturii isaanii gubuudhaan guyyaa irraa uummanni yoo xiqqaate makiinaa 2 ta'u keessaa gara baqatiinsaatti deemee jira. Isaan kunneen immoo kallattii yaa'anii dhabanii hiriirri guddaan magaalaa kana keessatti waan jiraatuuf baay'ee kallattii baanuu illee nu dhibee akkatti jira jechaadha. Baqatanii uummanni isin argitan kun iddoo tokkotti qubatee waan jiraatuuf dhimma kanaaf immoo mootummaan keenyas akka hatattamaatti furmaata nuun kaa'u jechaadha. Mixiyoo teenya Rabbi lammata haa godhuuf isa amma duute kanaas tahee nama jijjigarraa Somaaliyaatti nama ergu jiru jira. Bikka mixiyoon tun itti duute Rabbi lammata haa godhuufi dhiirti hin jirtu dhalaa malee. Dhalaa qofaatu jira. Dhalaan san irra hedduun isaa jijjigarraa namni dallaalli jijjiga taa'u maqaa isaanii beeka warri wanta Somaaliyaa nama ergaa jira. Gurbaansa yoo Oromoo ta'e Rabbi haa sodaatu dhalaa teenya bikan beeynatti arguu haa dhiyeessu. Dhalaan achirraa ergamaa jirtu san rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jirti. Dhalaa teenya kareessaa jiran dhugaa dubbachuuf waa hunda hin jennu. Waan dhalaa sanirra gahaa jiru sirriitti dubbachuun taatu. Dhalaa teenya achirraa fidanii ijoollee xiqqoo tan dilloota Somaalee gurguraa jiran. Amma nama keenya achi keessa cinqu jiru uummata moo tokkoffaa gaafin kiyya uummata moo mootummaa biyya saniitiitu haareetti garagalee uummata keenya irratti waan akkanaa kana gaggeessu jira. Mootummaa harka keessaa qabdi waan kana akka uummata keenya uummanni isaanii miidhu uummata isaaniitti wajjin gargaarsa ta'anii gara takka dhaabbatanii uummanni keenya akka miidhamu irratti uummanni kuni mootummaan biyya isaanii kuni akkami harka keessaa qabanii mootummaan biyya isaanii yoo uummata gartee uummanni uummatatti ka'u taate mootummaan uummata isaanii nama miskiina irraa qabuu hin dandeenye mee addanaa baasi bakka takkitti tana. Suuraa kaafnee uummata keenyatti agarsiisuudhaaf jechatti malee suuraa sanis kaasuun doorkamee bakka baay'ee takka dinqataa jirra wallaahi. Fuulee fi kanaaf bakka ibsuu hin dandeenya wallaahi. Mitiyyoo maaltu ajjeese mee maaltu jira mitiyyoo tana maaltu ajjeese arammaan dhagee maal akkamitti duute mitiyyoon akkamitti duute natti himamee dhiifama. Bakka baxiraan akkumatti wanta isaan maraataadha jaanii nuti qaamaan beekna eegas keessa dhugaan waggaa lamaan jira. Gurbaan maraataa miti fayya qaba waan nama wanageeti bakka wanta nyaatan kana qaray nyaatan kana kanumaanii muradhaanaaf diideebilee yeroo isin itti geessite bakka wanta godhee Gidira fite bika fudhatu arbamu kana jechaadha. Nuti immoo kana godhaniifis nulleen hulaa galaanaa kana dhiifnee duubatti deebina osoo hin taane itti fuufnee akka isaan falmatan kana nutis falmachuu qabnaa. Yeroo hedduu garbummaa jala turuu keenyatu biyya namaa kana keessa nu facaasee keessattuu uummata Oromoo jechaadha. Kanaaf immoo nulleen kan duubatti deebinu osoo hin taane yoo jiraannes yoo dhumnes uummanni keenyaa fi mootummaan keenyallee dhagayeetii kan ta'u jechuudha. Yaanni kiyyas kanuma obboleeyyan kiyyallee itti aananii dubbachuu danda'an jechaadha. Yaada isaan qaban irraa fuutan jechaadha. Isaan kunniin warra baqatanii naannawa irratti wal agate jechaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jechaati akkasumatti uummata Oromoo keenya keessaan Oromoo keenya akka sheer nu gootanii live nu gootanis uummanni jiraattonni Sumaalaandii keessaa uummanni Oromoo baqattoonni dararamu jira rakkachi jirra waan ta'eef qeeqaa fi ceeggoon yaaliin ajjechaa irratti raawwatamu deemutti waan jiruuf kanaafuu uummanni Oromoo sheer nu gootanii live nu gootanii waan nu qaqqabsiistanii mootummaa keenyaan nu geettanii jechaatiin kanaaf waan lubbuun keenya asitti ba'uu fi deemamaa jiruuf yaalii hedduun irra yaalamaa waan ta'eef kanaafuu akka nuti ilaalla akka raftanii bulli nu sheer nu live nu godhan nu dabarsa. Keessattuu uummanni kun jechaadha. Osoo uummanni bidhaatu nu miidhe uummata daangaa keenyaan qabeenya Itoophiyaa irraa galu nyaatee ittiin dhugee bulu wanta akka isin irraa hin qabnu wanta akka isin hin goonu homaa nuun gootanii kuduraan isin irraa galfannu nurraa haafu asitti isin ciccirree albeedhaan billawaan akkatti isin ciccirraa dhumuu qabdanii isin warra qashinaa keessattuu Oromoon uummata faayidaa hin qabne isiniin mootummaan keessanillee isin hin barbaannu yaaliin isin irra geggeessuu dandeenyu akka shunkurtii jedhanii albeen isin ciccirranii dhaadannoo guddaa nurratti geggeessan jechaadha. Kanuma jedhamnu dhumarratti dhaamsa tokkoon qaba. Mixiyoo teenya Rabbi lammata haa godhuuf isa amma duute kanaas tahee nama jijjigarraa Somaaliyaatti nama ergu jiru jira.
bikka mixiyyoon tun itti duute rabbi rammata haa godhuu fi dhiirtiin jirtu dhalaa malee. Dhalaa qofaatu jira. Dhalaan san irra hedduunsaa jijjigarraayi namni dallaalli jijjiga taa'u maqaa isaanii beeka warri wanta Somaalee nama ergaa jira. Gurbaansa yoo Oromoo ta'e rabbi haa sodaatu dhalaa teenya bikkan beeynatti arguu haa dhiisu. Dhalaan achirraa ergamaa jirtu san rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jirti. Dhalaa teenya kareessaa jiran dhugaa dubbachuuf waa hunda hin jennu. Waan dhalaa sanirra gahaa jiru asirra dubbachuun taatu. Dhalaa teenya achirraa fidanii ijoollee xiqqoo tan dilloota Somaalee gurguraa jiran. Gurbaasan namni gartee suuraa isaa beekan telefoona isaa qabdan nuu qooda. Yoo Oromoo ta'e gurbaasan dhalaa teenya biyyarraa baasuu haa dhaabu. Namni gizee biyya namaa keessa jiru. Biyyan beeynatti biyya namni Oromoo jiraachuu dhabuu hin beeynatti qarshii isaa qofa laalee dhalaa teenya jijjigarraa gurbaan ergaa jiru kun akka nurraa dhaabbatu hadaraa itti nuugiyaa. Namni maqaa isaatii fi telefoona isaa beekan keessaan namoota akka maakii kanarratti nuuf erga hanga dandeemetti dubbifneef irraa haa qabnu gurbaa kana isin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Munira. Ayyee galatoomne ibsaa keenya. Ibsa bareedaa nu laattee ibsa gaariidha. Kuni waan ati dubbatte kana jajjabeeffamuu qaba. Irrumatti yaadamee waan kasaas warri biyya alaa keessa jiru ijoolleen afaan Somaalee beektu irra baay'ee namatti baanii akka nama keenya sagalee ta'utti nama keenyatti uummata diru jiranii kuni dhaabbachuu qabaan jira. Isa lammataa kan inni gaafadhu gaafi bishaan kana abiyyiin tolumaanii mootummaa isaaniitiin waliigalanii qalamaan farramanii fuudhanii amma nama keenya achi keessa cinqu jiru uummata moo tokkoffaa gaafin kiyya uummata moo mootummaa biyya saniitiitu haareetti garagalee uummata keenya irratti waan akkanaa kana gaggeessu jira. Mootummaa harka keessaa qabdi waan kana akka uummata keenya uummanni isaanii miidhu uummata isaaniitiin wajjin gargaarsa ta'anii gara takka dhaabbatanii uummanni keenya akka miidhamu irratti uummanni kuni mootummaan biyya isaanii kuni akkami harka keessaa qabanii moo uummanni mootummaan biyya isaanii yoo uummata gartee uummanni uummatatti ka'u taate mootummaan uummata isaanii nama miskiina irraa qabuu hin dandeenye mi addanaa baasi bakka takkitti tana. Ayyee ta'e Muniraa teenya wanni kun mootummaan Itoophiyaa mootummaa Somalilaandii wajjin waliigalteen kan ta'e garuu akka biyya kanaatti biitti tuni addunyaarraa wanni addeessii godhu gosaan bulti. Fakkeenyaaf mootummaan tunuu gosarraa walitti dhuftee ijaaramte mootummaa gosaati. Waliigalteen kun yeroo mallattaa'ee magaalaa Hargeysaa keessatti hiriira ajaa'ibaa ture. Hiriira gammachuu, hiriira simannaa, hawaasni biyyaa miira addaa keessa seenee gammadaa dhiichisaa ture. Oolee bullee ammoo gosti gartee toora lafa gartee bishaanii san gosti achi qubattu hiriira mormii eegalte. Jalqaba ture gammachuun simatan oolanii bulanii guyyaa keessaa magaalaa buroota jaamtu keessatti mormiin kaate. Mormii sana irratti qabeenya hedduu miidhanii nama hedduu nurraa miidhan. Guyyumatti aanu ammaas magaalaa Booramaa keessatti waan ilmi namaa namarratti hin hojjanne uummata keenya irratti hojjetan. Ha viidiyoo qabnu jechuudha. Qabeenya namaa hasaamamaa namaa hadiigan haragaa qabnu jechuudha. Wanni kun maaltu hammeessee kan jedhuuf waraqaa hiraniiti waraqaa afaan Somaaliitiin barreessaniiti halkan deemanii magaalaa hunda keessa hiraa turan. Waraqaan san maal jetti? Uummanni kun biyya nurraa fudhachuuf deema. Uummanni as keessa jiru kun basaasa. Uummanni as keessa jiru kun baqataa osoo hin taane waraana Abiyyiiti. Uummata Abiyyi leenjisee nu keessatti ergee miskiina fakkeessanii booda waraanni Abiyyiin Itoophiyaa irraa fidu hin jiru. Jaruma kanaan lafaanu ka'a jedhanii waraqaa waan ilmi namaa irratti hin katabne afaan Somaaliitiin barreessanii waraqaa halkan hiraa bulan. Waraqaa san gubbaan deebii miidiyaan biyya kana Somaaliin nu caalaa miidiyaa dhiyaatti. Nu caalaa miidiyaa baay'ee qabdi. Nu caalaa yuutuubaroota baay'ee qaban. Kana hunda fayyadamuudhaan waliigaltee san faalleessanii akkam godhan? Akka mootummaan Somalilaandiituun bahaara kana Itoophiyaa gurgurtee
kireessuu osoo hin ta'in kireessuu mootummaa himtu sun dhiisaniiti akka mootummaan tun bahaaruma kanaa gurguratteetti hawaasa biyyaa amansiisan irra baay'ee hawaasa biyyaa fudhachiisan hawaasni kanarraa ka'uudhaan akkamiin lafti keenya wan bishaan keenya qabeenyi keenya akkamiin gurgurama jechuudhaan miskiina kana saamuu eegalan miskiina kana reebuu eegalan miskiina kana taphachuu eegalan wanni mootummaan goote dhugaa dubbachuuf haa galatoomanii mootummaan Somaalilaandii addatti haa galatoomanii akkuma wanni kun taheen ministeera biyya keessaa faana teenyee waan jiru kana ragaalee jiru kana wajjin dubbanne isaaniis bikka namni keenya itti baay'atu hundatti halkanii guyyaa yeroo saniif guyyaa lamaan duraasan dubbiin kun kaate san waraana baay'ee ramaduudhaan akka uummanni keenya nagayaan hanga tokko tasgabbii harkatu mootummaan goote maaliif namni naman galateeffannee galata rabbiillee galatoonfatu mootummaa kana wajjin hanga tokko hariiroo gahaa qabna hanga qabna akka nama tokkotti ittiin dhiyaadha jechuudha. Gama isaaniitiin mootummaan tattaaffii guddaa goote miidiyaarra waan hin taane haasa'u hunda hidha guuraa jirti mootummaan. Mootummaan Soomaaliyaatii fi mootummaan Itoophiyaa sababa kanarratti wal dhabbii qaban. Mootummaan Soomaaliyaa maal jetti? Akkamitti Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin haasa'utti Somaalilaandiin tuni nu jala bultii naannoo Soomaaliyaa keessaa takka Itoophiyaatis waan hin jirreef ummanni san qaawa ittiin bahu yoo arga. Akkuma isin beektan jechuudha haalli baay'ee tokko jajjabaatee jira. Akkasumas ta'e jechuudha hiriira kaleessa bahaniif yookaan ammoo jechuudha waa'ee har'a adeemaa jiru hundaa jechuudha namni miidiyaa hordofu hunduu argaatuma jira. Wallaahi lubbuun jechuudha gaafa rabbi jedhee malee hin baatu garuu jechuudha akkasuma jechuudha amma osoo hin galla jedhee warra as keessa illee jechuudha karaan hin jiru akkuma isin beektan sani jechuudha warra Soomaalee Mogadishoo keessa jiru warra ammoo Soomalilaand yookaan ammoo Hargeysaa jiru irra wayyaa beektaa. Akkasuma hin beektan jechuudha ibsa imbaasiin as keessa illee akka jirre yookaan ammoo jechuudha waa'ee wal dhabbii mootummoota lamaanii kanaaf jechuudha imbaasiin akka as keessaa bahee jiru jechuudha. Lukaanis jechuudha baay'ee tokko jechuudha ulfaataadha beektaa akkaataan itti galanii jechuudha biyya kana keessa baay'ee tokko jechuudha ulfaataa beektaa kanaaf jechuudha haalli jajjabaa jechuudha waan ammoo jechuudha wanti beektaa ilmi namaa jechuudha wal gargaaree wal bira dhaabbachuu danda'uuniif gara miidiyaa kanaaf jechuudha sagalee walii ta'ee miidiyaan gurguddaan ammoo warroonni tokko jechuudha ka afaan Soomalee beektan Oromoon jechuudha osoo jechuudha deeggarsa yookaan mootummaa kanaaf bahara diimaa arganne jettanii jechuudha ol mirkaanoo osoo hin ta'in afaan Soomaleetiin ammoo jechuudha uummata yookaan ammoo as keessa jiru kanaaf isaan amma jechuudha mootummaa kanayyuu jechuudha mootummaa Oromoo si'an malee mootummaa Itoophiyaa si'an jiran jechuudha. Lamisaale anama barsiisaa mana ispoortiiti ispoortii barsiisee jechuudha as keessatti jechuudha. Duraan jechuudha warroonni ispoortii barsiisu ka dura goddanyaa ta'anii jechuudha yookaan ammoo jechuudha ijoollee ispoortii barsiisu amma maal inni dhaadatan beektaa shugguxiidha na dhaadatan maal jette Oromummaa kootiif jechuudha sila dura na beekaniif. Kanaaf wallaahi lubbuun gaafa rabbi jedhe malee hin baatu gaafa lubbuun keenya illee hin baanu hin beeknu akkaataa biyya kana keessaa akkamitti akka galluuf yookaan ammoo haala kamiif akka biyya kana keessaa baanu illee hin beeknu jechuudha rabbummaan biraa dhaabbatu sanis du'aa nu godha. Kanaaf jechuudha ammoo isaan jechuudha mootummaa Itoophiyaa kanayyuu waan isaan si'an mootummaa Oromoo si'an malee jechuudha mootummaa Itoophiyaan isaanii beektaa Abiy Ahmad Oromoo jedhanii sila fudhataniif jechuudha isaan. Akkasuma follow na deebise jiddumaa nu dhiifama ana sabaanii follow na deebise. Okay shirakkoo qabatti deebita. Baay'ee haalli jajjabaa wallaahi hin beekne jechuudha gara duubaan ta'u Oromoo waan ifisaa yeroo kamiyyuu akkanatti jechuudha miidhaa malee jechuudha bakka miidhaa malee. Yoon obboleettiin keenya duudatti magaalaa kanarraa bikka isin duute sanitti imaluudhaan dhiirtii as keessa hin jirtu magaalaa nuti jiru kana reefka isii ilaaluudhaaf suuraa kaafnee uummata keenyatti agarsiisuudhaaf jecha imallee suuraa sanis kaasuun dhoorkamee bakka baay'ee tokko hinqataa jirra wallaahi. Fuulee fi kanaaf bakka ibsuu hin dandeenya wallaahi. Okay, shi amma bakka mutatti yookaan ammoo itti. Mitiyyoo maaltu ajjeese mee maaltu mitiyyoo tana maaltu ajjeese arammaan dhagee maaltu akkamitti duute mitiyyoon
akkamitti duute natti himamee dhiifamaa. bakka baxiraan akkumatti wanta isaan maraataadha jaanii nuti qaamaan beekna egaa as keessa dhufan waggaa lamaan jira gurbaan maraataa miti fayya qaba waan nama nagayaati bakka wanta nyaatan kana qarii nyaatan kana kanumaanii muradhaanaaf diinagdee yeroo isin itti geessite bakka wanta godhee diree fite bakka fudhatu arbamu akkana diree. Tori muradha jechuuti ajjeesnaalee itti geessee diddireeti sammuu deeggarni Isuma itu mucaa maraataadha Isuma ergaa keessa booda fuudhee bakka ifuma wanta geesse uummata poolisaa geesse baajaajii galchee bakka geesse. Uummata poolisaa geesse. Ifuma diddiree ifuma fuudhee uummata mootummaa geesse. Harreen naannoo isin itti duuta sanatti raame. Gura'eli bakki isin itti duute. Nusmaree bittuute. Nusmaree bittuute. Mitiyyoo ana warra baddee isaati jaanii isin afaan naannaa fi isin yeroo isin lubbuun jirtu waliin garee beektaa sababa isin duutee magaalaa sanarraa gara magaalaa kanaa dhufuu danda'e malee. Mitiyyoo wallagga dhaloonni si wallagga. Shamarran akkamitti yeroo biyya isaanii ijoolleen as keessa jirtu maqaa isaanii kan dhugaan himattu biyya isaanii dhugaan himatan. Obboleeyyan kiyyanaa fi miciyyoon saayiba walitti miciyyoo warra Duun arraanta namoo qalee. Duun arraanta namoo qalee. Fachaa haa dubbattu miciyyoon gubbaatu. Algadda. Walii of saameena waan beeku. Amma kana amma chibee hospitaala saniin. Sariyaa. Ati magaalaa saniin jirtu Gura'eel jirtaa minuti amma miciyyoon biyya miciyyoon jirtu jirranaa fi miciyyoon amma walis saayiba olla daleeyna ollaa takka jira. Kan jiruun siimuu danda'a baramaan. Amma edaan tana awwaalamte Koomee saka salaamaa dubbattu qoy musiree shaagii saka obsime. Salaam ati waa'ee ishii nuuf himi baddeessaa jette. Miciyyoon warra cawwaaqaati. Warra cawwaaqaati. Eda awwaalamtee duun isiimmoo kalee guutuu hospitaala seentaraala keessa oolte firija keessa. Dheengadda ganama ajjeesanii kalee guutuu ammoo wanta firija keessa oolte eda awwaalan jechuudha. Waan beekaniif. Hospitaala maqaan maali? Hospitaala isa maqaan maali? Hospitaala Suwis jedhama. Hospitaala seentaraala Hormuud fuula dura jechuudha bakka sharkaddaa. Wanni takka waan akka yaadatti wanni jechuu fedhu Somaaleen afaan Oromollee tabeetu hedduu jira akkuma namni Oromoo afaan isaaniillee beeku sooshaal miidiyaa kanarra gizee teessanii infoormeeshin yookaan yaafannoo wal gootan bakka jirtan ganda jirtaniin himina eeriyaa guddaa fakkeenya magaalaa guddoo fa'aa himadha malee keessa wal qunnamaa haga takka haga wanni kun dabaruu jechuun fedha akka yaadatti. Follow ibsaa follow godhaanii warri soo achi jirtan follow godhaatiti. Ibsaa kana follow godhaa inni warra. Gaarii miti. Biyya isaanirraa fuuna akkana isaan goonaan tun Somaaleen ni naannessitu waan kana uummanni Somaalee uummata sammuun isaanii didiqaa keessa.